Rakkoo shamarran baay'ee yeroo hedduu jechuudha rakkoo kana himattu baay'inaani. Innis inni rifeensa keenya yeroo miiccannetti rifeensi keenya nuu filamuu wal xaxaa. Inni lammaffaan rifeensi keenya fuulduraan nurraa dhuma. Rakkoon isaa maalidha? Wanti ittiin goonu hin jiru. Dibata garaagaraa hin fayyadamna. Wantummaan nuti rifeensa keenyatti hin goone hin jiru. Rifeensi keenya yeroo miiccannee ni fillaa jennu nuun filamu. Inni lammaffaan rifeensi keenya fuula duraan addarraan achi nu deemee jira akka nama dulloometti jettanii shamarran baay'een rakkoo kana himachaa jirtu jechuudha. Har'a rakkoo kana gabaabumatti akkamiin furra kan jedhu viidiyoo isiniif qabadhee dhufe. Egaa akkuma argitan rifeensa kiyyaa qulqulleesseen jira har'a jechuudha. Qulqulleessee miiccitan jira. Garuu hasumaan gaafii namoota hedduu kana deebii isaa akka ta'uuf rifeensa koo yeroon miiccee akkamittiin filee deebi'ee maal akkan godhu wajjumaan haa daawwannu. Nagaan dagannee nagaan waaqayyoo bakka isin jirtanitti isiniif haa baay'atu. Akkam jirtu hordoftoota keenya nagaa jirtu fayyaadha. Nu nagaa keenya galata rabbii. Egaa viidiyoo kana laayik godhaa. Aga dhumaatti daawwadhaan isiniin jedha. Garuma hojiitti haa dabarru rifeensa kiyyaa miicceen jira jechuudha. Rifeensi kiyya kana fakkaata. Xiqqoo bishaan akka irraa naaf goggogu jedheetanii akkasitti ol qabe jechuudha. Hamma rifeensa kiyya miiccee yeroo rifeensi kiyya miiccamee maal akka fakkaatus ilaalaa. Rifeensi kiyya wal xaxa jechuudha. Yeroo miiccame firiizii ta'a. Egaa firiizii isa ta'e kana akkamitti fillaa yeroo fillu amma rifeensa koo kana shaampuudhaan dhiqadheetan jira jechuudha. Amma xiqqoo naa goggogee jira. Garuu rifeensa kana immoo akkamittiin fila laata kan jedhu viidiyoo kana aga dhumaa daawwadhaan isiniin jedha. Namoonni baay'een egaa rifeensa keessan miiccattanii yeroo xumurtan isinii filamuu dida. Akkasuma rifeensi fuula duraan asiin gara hadda kanaatiin na jalaa deemee wal qixxee rifeensa kiyyaa ga'ee jira. Na jalaa dhumaa jira warri jettanis har'a deebii isaa hin argattu jechuudha viidiyoo kana keessatti. Egaa rifeensa keenya akkaataa qabannaa keenyatti rifeensi yeroo baay'ee akkaatuma qabannaa keenyatu rifeensa amala nutti baasisa jechuudha. Akkaataan isinitti rifeensa keessan qabattan murteessaadha. Rifeensi keessanii amala akkamii akka qabus beekuu qabdu. Akkasumallee rifeensa keessanitti guyyaa guyyaan maal akka fayyadamtan beekuun dirqama. Waanuma namni jedhee hundayyuu rifeensa keessanitti yoo gootanii rifeensi keessan isin jalaa miidhama jechuudha. Rifeensa keessaniif guyyaa haga guyyaatti rifeensa keessan waanuma namni jedhe hundayyuu fayyadamtu yoo ta'e rakkisaadha. Maaliif jennaan wanti namni guyyaa gara guyyaatti viidiyoo hojjetee gadhiisu keessaa isin tokko jalqabdanii ilaaluu qabdu jechuudha. Tokko jalqabdanii ilaaluu qabdu malee isa tokko har'a dibattanii isa tokko boru dibattanii isa tokko iftaanoo dibattanii kamtu akka faayidaa qabu kamtu akka miidhaa qabu wanti irraa beektan hin jiru jechuudha. Egaa har'a waanuma kana jechuudha. Waanuma akka salphaatti ilaalaa jirru kana faayidaa hedduu akka qabu isinitti hima jechuudha. Baalazinii kana yeroo baay'ee namoonni akka salphaatti ilaalu garuu rifeensa keenyaaf faayidaa guddaa kan qabu baalazinii kana jechuudha. Namoonni hedduun yeroo qorraa fa'aa harka dibatu. Harki akka nama hin babbaqaqneef harka dibatu. Garuu rifeensa keenyaaf hagam faayidaa qaba. Meeqa keessattuu immoo beeka kan jedhu haa daawwannu. Egaa yeroo baay'ee rifeensi kan isiniif filamuu diduu fi amma rifeensa keessan miiccitanii akkuma kanaan otoo waan tokko hin fayyadamin yoo filtanii rifeensi keessan isin jalaa ciccitaa. Rifeensi keessan yeroo hundayyuu isiniif filamu jechuudha. Waan fakkeenyaaf akkaatti filtanii duwwaasaa filtanii boru ganama rifeensa kanatti karaan deebitan hin jiru wal qabata jechuudha. Rifeensa kana yeroo baay'ee jechuudha yeroo miiccattanii xumurtanii baalazinii jechuudha. Haaluma kana fakkaatuun harka keessanitti dibdanii amma sirriitti goggogee hin jiru jechuudha. Sirriitti goggogee waan hin jirreefi sirriitti goggogee waan hin jirreefi xiqqoo jiidhinuma isaa irratti haala kana fakkaatuun baalazinii akkanatti itti dibdu jechuudha. Gaafa baalazinii itti dibdanii filaan isin fayyadamtanii
gosa kana ta'uu qaba. Maaliif gosa kana yoo ta'e rifeensa keessan isin jalaa cira. Rifeensi amma firiizii ta'ee waan jiruuf rifeensa keessan isin jalaa waan ciruuf bittinneessee isinii filuudhaaf isin hin gargaaru. Kana kanatti isin gargaara. Namoonni baay'een filaas rifeensa keessaniin filattanillee sirriitti eeggachaa rifeensa keessan filadha. Kunoo haaluma kana fakkaatuun rifeensa keessan hin filattu. Amma xiqqoo bishaan irraa goggogee jiidhina qaba jechuudha. Sababiin yeroo jiidhaa kanatti akkanatti baalaziniitti godhee filuu fi rifeensi akka wal xaxee hin rakkifnee fi akkasuma akka na jalaa hin caccabne fuulduraan illee ciccituudhaaf fuulduraan isa dhumatellee deebisuudhaaf baalaziniin gahee guddaa qaba jechuudha. Ani baalazinii kanaa waggaa dheeraadha kan inni fayyadamaa jiru jechuudha. Dhugaa dubbachuudhaaf biyya Arabaattis baay'inaan baalazinii kana nan fayyadama. Baalazinii yeroo fayyadamtan baalazinii orijinaala fayyadama. Kunoo haala kana fakkaatu rifeensa keessan yeroo filtan hundumaa jechuudha. Haala kana fakkaatu sirriitti waliin geessanii caafii isaa hunda waliin geessanii filtu jechuudha. Kunoo akkuma viidiyoo gubbaa irratti argitaniin warri rifeensi naannawaa kanaan isin irraa dhumes baalazinii fayyadamaa yeroo hunda jechuudha. Yeroo rifeensa keessan miiccitanii yeroo hundumayyuu baalazinii fayyadamaa jechuudha. Isa biraa qabxii lammaffaa jechuudha. Rifeensa akka hin caccabne akka hin ciccinne akkasuma fuulduraan akka hin dhumne maal gochuu qabnaa ka jedhu viidiyoo itti aanuun isiniifan dhufa. Har'a garuu viidiyoo kana keessatti rifeensa keenya nuu filamuu dide jechuudha. Amma kun rifeensa kiyya bittinneessee caafii haga caafitti filaa jira jechuudha. Akkuma argitanii baalazinii itti godhaati malee goggogaasaa akkuma bishaan keessaa baasanii goggogaasaa filaa hin jiru jechuudha. Daawwatu. Itoophiyaa keessatti iddoo tokko tokkotti baalazinii orijinaalii hin argamu malee biyya Arabaatti baalaziniin orijinaalii kanallee jechuudha. Ani biyya Arabaatii fide garuu asis gosoonni kanaa jira. Orijinaalli isaa badaa miti jechuudha. Amma isuma fayyadama jechuudha. Hedduu fidee dhufee ammaaf garuu rifeensa kiyyaa isuma fayyadama. Yeroo rifeensa kiyyaa qulqulleessee deebi'ee amma guyyaa lammaffaa deebi'ee rifeensa kiyya qulqulleessutti rifeensa koo haala kana fakkaatuun rifeensa kiyya dibadha jechuudha daawwattoota keenya. Kanaaf egaa rifeensi nama kamuu wal xaxaa garuu akkamitti isa wal xaxe sana hiikuu dandeenya yeroo rifeensa keenya qulqulleessinee deebinee ka jedhudha. Hakkiyyallee ni firiizaa kunoo yeroo miicce garuu haaluma salphaadhaan otoo itti hin rakkatin otoo na jalaa hin ciramin haaluma salphaadhaan haala kanaan fila jechuudha. Baalazinii itti godhee baalaziniin faayidaa hedduu qaba. Kanaaf rifeensa keenya haala kana fakkaatuun rifeensa of jalaa hin cirinaa jechuudha. Kunoo haaluma kana fakkaatuun kunoo akkanatti filuu hin dandeessu. Waan nama dhibu hin jiru garuu yeroo dibata rifeensaa garaagaraa yeroo dibattanitti fuuldura keessanii kaasatiitii aga caafitti rifeensa keessan haala kana fakkaatuun dibadha. Wanti guddaa yeroo baay'ee dibata innaa dibannu caafii hin dibnu, caafii qaqqabsiifnee hin dibnu garuu kan sirriitti dibamuu qabuyyuu caafiidhaan isiniin jedha daawwattoota koo. Kanaaf waan irratti yeroo baay'ee jechuudha rifeensa keessan isin dadhabsiisu yookiin maal goona jettanii rakkachaa jirtaniin viidiyoo isiniif fide har'a jechuudha. Tokko lama nama tokko lama osoo hin ta'in waan kanatti nama hedduutu rifeensi koo naa filamuu didee wal qabataa wal xaxaa rakkadhee warri jettanii kun haaluma kana fakkaatuun baalazinii miidhaa hin qabu. Baalaziniin faayidaa malee waan ta'eef caafii isaas kun caafii isaa yeroo dibdanii sirriitti kanatti dibuu hin dandeessu. Baalazinii kanaa namoonni akka fasaashii gootanii yeroo sanatti amma fakkeenyaaf yeruma rifeensa keessan filattanitti fasaashii gootanii akka qibaatii dhangala'aatti dibachuu barbaaddanii xiqqoo istoofii irra kaa'atiiti jechuudha. Hamma fayyadamuu barbaaddan qodaa nikeelii waan akka nikeelitti jechuudha. Ho'isaatii dibadha. Anamma ciqaan akkatti yoon dibadhes waanuma rifeensa koo irratti rakkoo fiduu hin qabu. Namoonni tokko tokko baalazinii akkatti ciqaasaa yoon dibadhee rifeensa koo irraa hin ba'u. Yeroo miiccu rifeensa koo irraa gadi hin dhiisu warri jettanii xiqqoo isa bifa kanaan jiru jechuudha. Isa bifa kanaan jiru
xiqqoo ho'isaatis ofirratti fayyadamuu hin dandeessu. Garuu inni guddaan rifeensa keessan akka waliin xanne akka fuulduraa hin dhumne akkasuma laaffisuudhaallee gahee guddaa kan taphatudha baalasiniini. Kunoo rifeensa kiyya akkuma argitanitti haala kana fakkaatuun xumureen jira, fileen jira jechuudha. Kana fakkaata. Rifeensi kiyya kana fakkaata. Mana qulqulleessee waan hin jiruufi laafee waan jiruuf xiqqoo namoonni rifeensi koo haddarraan naalaa dhumaa warri jettanis bifuma kana fakkaatu dibadha. Na dibattanii haala kana fakkaatuun rifeensa sirriitti waliin gahaa jechuudha. Maasaajii yookiin sukkuumuudhaan rifeensa keessan waliin gahaan isiniin jedha daawwattoota keenya. Kana fakkaata. Namoonni rifeensa koorraa garaa mureeraa, rifeensi kiyya naan bittinnaa'u, naan filamuu, infiriizaa, naan laafuu, addarraan narraa dhumee, siqaayii hargee maallaa wayya warri jettan haaluma salphaa waan baasii hedduu isin hin baasifne baalasiniin baasii hedduu isin hin baasisu. Akkasumallee biyyoota kamirrayyuu ni jira jechuudha. Itoophiyaa biyyoota Arabaa kamirrayyuu baalasiniin Araboonni iyyuu ni fayyadamu, rifeensatti hin fayyadaman malee. Araboonni iyyuu ni fayyadamu. Baalasiniin rifeensa biyyoota kamirratti kan argamudha baalasiniin. Iddoon isin dhabdan hin jiru. Kanaafuu haala kana fakkaatuun warroonni rifeensi koonaaf laafuu fuulduraan na jalaa dhumee maaliin godha warri jettanii hin caccabaa warri jettan haala kana fakkaatuun itti fayyadamaan isiniin jedha. Isiniin jaaladha. Viidiyoo laayikii godha.